Walii duraan dursaa baga gammaddee. Baga walumaan gammanne. Hayyee poliitikii yeroo dheeraaf akka barbaadaa turte kana dura dubbataa turte tarii namoonni kan isaan baruu barbaadanii miira akkamitti uume buufata xiyyaaraatti yeroo wal agartan maal waliin jettan? Miira isaa jechaan ibsuu rakkisaadha. Jechi miira sana ibsuu danda'u hin jiru garuu waan dirqama namatti himuu qabduuf gammadeen ture jettee darbita. Sanaa achi garuu jechi miira kana ibsu hin jiru. Gammadeen ture baay'ee. Waggaa gamiif adda baatan isin? Almost waggaa 16 adda baane. Waggaa 16 booda wal argite isheefan. Amma yeroo jalqabaaf qaamaa wal agartan malee karaa miidiyaa hawaasummaa wal agartanii beektu moo reefuudha waansaa? Edda wal argine almost 6 akkas tureera. Edda sooshaal miidiyaadhaan wal argine. Qaamaan garuu amma wal argine. Barbaachishee hagam ulfaataa ture? Barbaachisaa baay'ee ulfaataa ture. Obboleettii keetii baay'ee jaallattu sadillee ijoollummaadhaan namni gaafa sibuukii ishee fudhatu. Baay'ee safar gootaa ishee barbaaduudhaaf waaqayyoof haa galatu qaba. Waggaa 16 almost deelii barbaadaa ture. Kanaaf amma kan isin wal agartan yoomi? Kaleessa akka lakkoofsa keenyaatti kaleessa ganama. Tole. Isheenis obboleettii keetii waa'ee keessi yaaduun dhiiftu waan sitti dubbattee qabdi waan sammuu kee keessatti hafe? Amma yoonaa nan barbaanne gaafadheen ture. Nan sodaadhaan ture. Waan lubbuudhaan jirtan iyyuu natti hin fakkaatu. Nan sodaadhaan ture. Isin barbaadee dhufeen biyya dhufee yoo lubbuudhaan isin dhabee achi booda jiraachuun iyyuu na rakkisa jedheen sodaadha ture. Akkamiin akka adda baatan namni baruu barbaada tarii yoo gabaabsinatti himuu dandeesse? 3 turre nuti. Abbaa fi haati keenya ni du'anii. Gaafa isaan du'an namni ishee guddisuu hin jiru ture. Isheen daa'ima turte hunduma keenyarraa. Kanaaf namni ishee guddisuu hin jiru ture. Carraan kun yeroo argamu nutis daa'ima turre. Kanaan irra deemte jechuudha. Guddifachaadha fudhatamte akkasii? Guddifachaadhaan fudhata. Tole yeroo adda baatan umriin ishee meeqa ture? Yeroo isheen asii deemte waggaa 4 hafeedha. Bakki isheen dhatte biyya akkamii tarii afaan biraa bartee dhuftee akkamii walii galaa jirtu? Biyya Faransaay deemtee afaan 3 dubbachuu dandeessi. Tole. Afaan Faransaay, afaan Ispeenii fi Ingiliffa dubbachuu dandeessi. Ammaa fi Ingiliffaa walii galaa jira. Obboleettii dhimma kee wajjin Ingiliffaa waliin haasaa jirta? Ingiliffaadhaa walii gala. Baay'ee bareeda. Amma jala bultii ayyaanaa jala jirra. Kana dura ayyaana akkitti kabajaa jirtu ni jira. Inni baranaa siif addaa? Inni baranaa abjuu waggaa baay'eetu dhugaa ta'e. Inni baranaa baay'ee adda. Akkamiin kabajuuf yaadde? Amboo deemna amma boru. Amboo deemna. Amboo namoonni safaraa jiru. Namoota safaraa sana faana Ambootti kabajna jechuudha. Tole. Amma maatiin kee namoota 3 ta'uu natti himte namni tokko eessa jiru? Obboleessi koo tokko waggaa 6 akkas dhukkubaanidha lubbuun darbe. Lubbuun hin jiru. Waaqayyoon sin achi jabeessu. Tarii waa'ee maatii keetii tiktookaraa ergaatti dabarsu namni si beekuu danda'a. Namni reediyoo dhaga'uummoo nama feesbuuk irra hin jirre ta'uu danda'a. Waati ee'uudha akkamiin of ibsita? Waan tiriidantii Oromoo naan jedhu. Sooshaal miidiyaa infuleensariidha. Sooshaal miidiyaa irratti wantoota waan akka qoosaa koomedii iskiit hojjechuudhaan beekama. Raachii Tasfaayee isaan na beeku. Tarii waa'ee haadha keef abbaa kees yoo natti himuu dandeesse? Ani yeroo abbaan koo du'u umurii 5 ture. Achiin booda waggaa 5 booda immoo haati keenya duute jechuudha. Kanaaf maatiin obbolaan kee kan gargar ba'uu jalqabe gasiitii jalqabeeti? Jaarmiin koo duute. Wanni guddaan amma barbaacha yeroo dheeraa ija godhatee wal arguu keessanii baga wal agartanii baga gammaddanii ayyaana gaarii siif haa ta'u tarii ergaa dabarfattee yoo qabaatte? Nama hundumaaf ayyaana gaarii jedha.